Shawaa lixaa magaalaa Gaaleessaatti loltoonni wayyaanee jiraattota jumlaadhaan hidhatti guuraa jiru jedhame. Mana hidhaa baatu gubdan jechuudhaan abbaan halangaa namoota 33 irratti himannaa baneera. Magaalaa Adaamaatti lafti mana jireenyaatiif kenname komii kaaseera. Magaalaa Baagdaaditti haleellaa boombiitiin lubbuun namoota 24 darbiteerti. Nageenyi badhaadhaa akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiiti. Oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu wajjin aan Usmaan Baayyuuti. Aanaa Dandii magaalaa Gaaleessaatti waraanni mootummaa wayyaanee konkolaattota lamaan fe'amanii magaalattii seenuudhaan jiraattota goolaa akka jiranii fi hidhaanis jumlaadhaan itti fufeera jechuudhaan jiraataan magaalaa Gaaleessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himeera. Dabalata qabna. Godina Shawaa lixaa aanaa Dandii magaalaa Gaaleessaatti guyyaa kaleessaa caamsaa 30 barkoom 2017tti waraanni mootummaa wayyaanee konkolaattota lamaan fe'amanii magaalattii seenuun jiraattota gargaaraa akka jiran himame. Akka lakkoofsa Habashaatti ganama sa'aatii 4 irraa eegaluun jiraattota magaalaa Gaaleessaa irratti loltoonni wayyaanee reebicha raawwachuun namoota hedduu akka hidhanii fi meeshaa waraanaa mana keessatti dhoksitaniiru ittiin jechuudhaan manneen jireenyaa namoota hedduu cabsanii seenuudhaan sakatta'insa gochuun abbootiin manni isaanii sakattames manneen hidhatti guuraa akka jiran maddeen keenya aanaa Dandii magaalaa Gaaleessaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himaniiru. Yeroo ammaa kana konkolaataa lamaan dhufanii magaalaa Gaaleessaa keessa namoota siyaasa shakkaman kanallee mana isaanii sakatta'umsa adda addaa irratti raawwachaa jiru. Yeroo ammaa kana namoonni hidhamanii jiran naannoo nama 6 akkasitti ta'u. Umurii isaanii jaarsolee waggaa 80 kan ta'an tokko Sombooqaa Gammachuu Dabrii jedhamu hidhamee jira. Adoo Asaffaa Dabrii jedhamu hidhamee jira. Uyyoo Takkeessaa Dabrii jedhamu hidhamee jira. Namoonni manni isaanii sakatta'aman immoo meeshaa waraanaa bira Asaffaa Daba jedhamu, Dirribaa Irraa Daba jedhamu, Takkeessaa Bultoo Daba jedhamu. Wayitii ammaa kana jedha jiraataan magaalaa Gaaleessaa manneen barumsaa magaalaa keenya keessatti argaman loltoota wayyaaneetiin marfamaniitiin waan jiraniif barattoonni doorsisaa loltoota wayyaanee kana nuffanii gara bosonatti baqachaatiin jiran jechuun ibseera. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gaaleessaa kanallee barattoonni bakka jiranitti itti marsuudhaan barataan baqateetu amma yeroo ammaa kana barumsa dhiisee jira. Magaalaan Gaaleessaa asiin durallee sababuma jiraattonni gaafii mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif gaafachaa turaniif wayyaaneen haloo bahuudhaaf bishaan dhugaatii fi ibsaa irraa kutuun yeroo dheeraadhaaf rakkachaa akka turan gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Mana hidhaa baatu kan bara darbee gubateetiin ture keessaa harka qabdu jechuudhaan namoota 33 irratti abbaan halangaa himannaa dhiyeessaatiin akka jiru maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himaniiru. Usmaan Hukumee gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeesseera. Manni hidhaa baatuu yookaan Zuwaay bara darbee keessaa qaama beekamneen kan gubate yoo ta'u wayitaa hidhamtoonni balaa ibiddaa jalaa lubbuu isaanii baraaruuf baqatanitti dhukaasaa loltoota wayyaaneetiin namoonni 16 ajjeefamuun waan dagatamuu miti. Mootummaan wayyaanee shiraa ofii isaatii dalagee ture gara hidhamtoota deebisuun dabaan yakkuu itti fufee jira. Haaluma kanaan namoota 33 irratti himanni kan dhiyaate yoo ta'u haga ammaatti mana dukkanaatti galfamuun hiraarfamaa jiran. Odeeffannoon nu ga'e akka mirkaneessutti namoonni himanni irratti dhiyaate kunniin yakka jedhame kana keessaa harka hin qaban. Mormii guutummaa Oromiyaatti geggeeffamaa tureef akka sababaatti haa hidhaman malee gochaa mootummaan ofii isaatii dalage kanaan himanni dharaa irratti dhiyaataa jira. Yakki seeraa yakka bara 1996 ba'ee keewwata 32 sarara xiqqaa tokko fi 464 sarara xiqqaa 2 baa kan ilaalu irraan tarkaanfachuudhaan yakka fincilaa hidhamtoota raawwataniin maqaa jedhuun himatee dararaa jira. Mootummaan wayyaanee baruma darbe keessa mana hidhaa Qiliinxoo ofii isaatii gubee hidhamtoota irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwachuun isaa beekamaadha. Erga mana hidhaa baatullee gubee booda dubbii sobaatiin ilmaan Oromoo adabaa jira. Kun kanaan osoo jiru himannaa kanarratti hidhamtoota 33 keessaa tokko haga 14tti kan argaman namoota gurmeessuun seeratti hin bullu jedhanii ibidda qabsiisan akka himata dharaa mootummaa wayyaaneetti.
Himatamtoonni 14 haga 15 kanneen jiran ammoo yeroo miliquuf dallaa mana hidhaatti bahanitti humna eegumsaatiin to'anne jechuun himanni cubbuun guutame kan isaan irratti dhiyaate. Hidhamtoonni kunniin akka lakkoofsa biyyattiitti baatii fulbaana 29 bara 2009 irraa eegalanii hanga har'aatti mana dukkanaatti hiraarfamaa jiraachuu odeeffannoon magaalaa Baatuu irraa nu ga'ee jira. Godina Booranaa magaalaa Yaabeelloo keessattis mootummaan wayyaanee akkuma baratee erga mana hidhaa ibiddaan gubee booda wayitaa hidhamtoonni baqataa turanitti namoota 8 ajjeesuun isaanii yaadatama. Badii ofii isaatti dalagee hidhamtoota yakka hin qabne irratti himanna dabaa dhiyeeffachuun mootummaa kana haarawaa miti. Ilmaan Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa qofa waan gaafataniif deebiin isaanii ajjeechaa biyyarraa ari'amuu fi hidhamuu ta'ee jira. Kanneen hidhaman ammoo murtii tokko malee manneen hidhaa biyyattii garaagaraa keessatti mirgi namoomaa isaanii sarbamaa jira. Wayita manni murtii bilisaan gadi lakkisuutti ammoo Oromoo waan ta'an qofaaf poolisiidhaan deebifamanii mana hidhaatti darbatamuun aadaa mootummaa wayyaanee ta'ee mul'atee jira. Rakkoo poolisoonni addaa naannoo Sumaalee godina Harargee Bahaa Cinaaqsan keessa raawwataatiin jiran akka waan furametti ololli adeemsifamaatiin jiru soba ta'uun himame. Sirni mootummaa wayyaanee miidiyaa harkaa qabuun uummata jaanjessuu itti fufeera. Gabaasa dabalataatiif Badrii Yusuuf akka itti qindeesseera. Ololli karaa televezyiinii Oromiyaatiin akka nageenyi guutummaatti Harargee Bahaa keessatti mirkanaa'etti hafarfamaa jiru dhugarraa kan fagaate tahuu jiraattonni naannichaa ibsan. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti shira sirni wayyaanee xaxeen lubbuun nama hedduu dabruu fi qabeenyi barbadaa'uun beekamaadha. Haa ta'u garuu ololli gowwoomsaa karaa foddaa televezyiinii Oromiyaatiin wayita amma adeemsifamaa jiru dhugaa naannichatti mul'atuun wal faallaadhaa jiru jiraattonni. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee ammas akkuma duraanii nama ajjeesuu, saamuu fi doorsisa adeemsisaa jiru. Gaaffin babal'ifannaa daangaa Abdiin Liyyee qabatee lubbuu ilmaan Oromoo baay'ee itti galaafate deebii waan hin argataniif gara bulchiinsa naannoo Somaaleetiin araara osoo hin taane arras akkuma duraanii mallattoo lolaatu mul'ataa jiru jiraattonni aanaa Cinaaqsan. Qaamni seeran ala duula banee lubbuu namaa hedduu galaafatee fi qabeenya barbadeesse osoo dhaddachaaf hin dhiyaatin akkamiin nageenyi uumama kan jedhan jiraattonni aanaa Cinaaqsan. Pirezidaantonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee akkuma ifiif walii galan ummata waliif galchuu qaban jechuunis komii isaanii ibsataa jiru. Isaan wal ta'uu isaanii agarree gabbu'anii hatattamaan hawaasa wal taasisu. Abbaa nageenya fi seenaa dhugaa kan hordofu ummanni Oromoo daangarra jiraatu dhugaan inni dubbatuu fi itti amanuu jaleewwanii fi diinan jibbamaadha. Gama biraatiin ololli sobaa ummata naannichaa if dagachiisuuf karaa foddaa televezyiinii Oromiyaatiin adeemsifamaa jiru gama miidiyaa bulchiinsa naannoo Somaaleetiin adeemsifamaa akka hin jirrellee jiraattonni himan. Kuni ammas bulchiinsi naannoo Somaalee araaraaf qophii akka hin taane mirkaneessaa jiran. Kana malees hidhattoonni naannoo Somaalee bosona dahoo godhatuun konkolaattota duwwaa kafaltii humnaa olii uummatarraa guuraa akka jiran jiraattonni komii isaanii ibsataa jiran. Keellaan hoggaadhaa namni itti deemu dhokatanii gaara keessa seenanii oyyoota keessa seenanii dhokatanii makiinaa dhaabsisanii makiinaa duwwaa kan waa takka keessa hin jirre qarra xarraa fuudha. Magaalaa Adaamaatti lafti mana jireenyaatiif jedhamu magaalattii irraa fageenya kiiloomeetira 17 naannoo Malkaasaa jedhamutti kenname shira jabaa mootummaa wayyaaneetiin guutameedha jechuun hojjettoonni mootummaa komatan. Lafti kenname kunis lafa qonnaan bultootaa akka ta'es himameera. Iticha guddataa gabaasa dabalataa akka itti qindeesseera. Jiraataa magaalaa Adaamaa fi hojjetaa mootummaa magaalaa kanaa kan ta'anii namni nuyi dubbisne lafti bakka mana jireenyaa hojjettoota mootummaaf jedhamuun kenname magaalittiirraa fageenya kiiloomeetira 17 kan taate naannoo Malkaasaa ta'uu dubbatanii lafa mana jireenyaa kana argachuuf ulaagaan inni jalqabaa hojjetaa mootummaa ta'uun saba kee iftoominaan tajaajiluu osoo hin taane miseensa mootummaa wayyaanee ta'uun nama sirnicha leellisu ta'uu qabda jechuun illee himaniiru. Lafa manaa kennina jedhanii gurmaa'inaa warra gurmaa'aa jira. Warri gurmaa'aa kun fakkiin saba biraatii kun ammoo warra duraan kaabinee turan kan mana qabanii, kan mana jireenyaa qabanii, kan mana kondominiyeemii qabanii kanneentu maqaa jijjiirataatiin gurmaa'ee jira. Lafti ammaa nuti garallee ka jedhaa turre lafti abbaa kennuuf hin beekamu. Namni lafa mana qabaa hin qabu rakkataadha. Rakkanni addan bahu callisaniitu maali
lukaanii gurmeessanii tumaan warra humna qabu warra mallaqa qabutu fudhata. Kana hiyyeessi wanna argatu hin jiru. Lafti kun hojjettoota mootummaa fi maqaa jedhuun warreen sirna wayyaanee leellisaniif kenname kun lafa qonnaan bultootaati kan jedhani. Hojjetaan mootummaa magaalaa Adaamaa kun waan mootummaan kun raawwachaatti jiru sirrii miti jechuunis qeeqaniiru. Lafti akka beekamu manni hiyyeessi waggaa 100 hedduu dura jiraataa ture. Waggaa 100 illee jechuun ni danda'ama. Lafti uummata kanaati. Ummatuma kanarraa buqqisanii yoo uummanni ijaarratu ijaarsa seeraan alaati. Yoo shiftaan humnaan dhufee sararee qawweenarree fudhatu ijaarsa seeraan alaa hin jedhamu. Amma tanaayyuu haftee lafti amma asii dhumattee har'a hin gadda kunoo asii Awaash Malkaasaa cinatti fuudhanii hojjettoota mootummaaf jedhanii lafa hedduudha dhagaa bu'uuraa bulammaa magarsaa kaayee jira deebi'e. Kun amma yoo ilaalanii jedhanii akka uummataa hiikumoo mormii nutti jiru ka uummataa ofirraa deebisnee yeroo dabarsine namoota fakkaatan bitanna jechuuf yoo ta'e malee rakkoo uummataa hiikuuf miti. Lafa sana yoo qotee bulaan hiyyeessi tokko itti qotatee madaabaraa takkatti ta'e irraa argatetti irra caala malee kun dabartee warra gurguru maali jennaan uummanni kun warra asii qabanii Awaash Malkaasaa warra jiraachuuf illee karoora hin qabne warra gurguraaf lafa sana gurgurachuuf qophaa'e. Lafti manneen jireenyaa hojjettootaaf jedhame kun namoota lafaa fi mana jireenyaa qabantu irra deebi'uun ammas fudhate malee warreen mana hin qabnetu fudhate miti jechuunis komataniiru. Haala qaala'insa jireenyaa kanaan hubamaatti kan jiran hojjettoota mootummaati. Caalmaattiyyuu barsiisota waan ta'aniif barsiisonnoo lafa kana argataniiru jennee isaan gaafannus kaffaltiin duraa iyyuu qarshii 23,000dha. Kana immoo eessaa fidu jechuun gaaffii keenya gaaffiidhaan nuuf deebisaniiru. Inni gaawwan kun maali jennaan kun qaraayyuu kaadireeta warra kaadiree kaabinee isaaniiti warra haala adda addaatiin gurmaa'ee waajjiroota adda addaa keessa dalaganii warra manallee qabanii manan lamaa sadii qaban maali jennaan isaan gurmaayyuu warra miseensa isaanii ta'e karaayyuu kan isaan deeggaraniif kana hin qabanne sagalan namoota muraasa taate malee sagalan. Kun amma fakkeenyaaf yookaan bulchiinsi magaalaa waan kana sirrii adda baafachuu ture lafa tana kennuun alatti eenyutu mana qabaa eenyutu mana hin qabne eenyu rakkataa eenyutu rakkataa miti kan jedhu adda baafameetiin kennamillee kennama. Haala qabatamaatiin magaalaan Awaash Malkaasaa kiiloomeetira 17 irraa fagaatti. Amma uummanni kun magaalaa guddoo Adaamaa irraa bahee achi bahee warra achi jiraatu miti. Lafa amma kiiloomeetira 200 kenname kana warra irra jiraatu miti warra gurguratu malee. Lafti kenname kunoo lafuma bilisa jiru moo lafa qonnaan bultootaati kan dabarfamee namoota kanaaf kenname? Lafti jiru akka warri Tigiree jedhu sanii lafti lafa jirtu wayiitu hin jirtu. Lafti qonnaan bulaatii ta'ee itti qotatee itti jiraatu har'a kunoo asii karaa cinaa asfaaltii lafa qonnaa ta'ee karaa itti qotatee jiraata malee lafti lafa jirtu hin jirtu. Wanti lafa jirtu jedhamu wayiitu hin jiru. Ta'an humnaan saamanii warshaa adda addaa irra dhaabu ijaarsa guddaa irra adeemsimaa fa'aadha. Harkaa fulbaanaa orgaa onkololeessa lamaan boodaati ijaarsa guddaa babal'isanii irra ijaaraan lafa hin jirre maraatan isaan qabatanii waan fixanii kan lafa kennuuf asii kun Awaashii deeman jechuudha. Hojjetaa mootummaa ta'e lafa kennuuf maqaan magaalaa Adaamaa. Waan sanirraa warra saniin mallee waan gaafa hin jiru lafti olaanuu tokko qotee bulaa fi wanti hagammaa sama deengardallee kun ijaarsa seeraa alaa jedhaa irra diigaa irra ajjeesaa turanii bokkuu shannan asii adulaalaa irraa kaasee Awaash Malkaasaa akkanaati gammanni ammayyuu qonnatu jira manni qotataa jira ammallee yoo taate qonnatu irra jira. Hojjettoonni mootummaa kunneen fageenya kiiloomeetira 17 irraa deddeebi'anii magaalaa Adaamaa keessa hojjechuun isaanii yoo akkamitti ilaalama rakkoon geejibaa isaanii mudatu kan jedhu wayitaa gaafannetti namni kun yommuu nuuf deebisan kan lafa kana fudhatan warreen mana jireenyaa magaalaa Adaamaa giddu galeessaa qabanidha waan ta'eef isaan gurguratanii jiruu isaanii boqonnaa biroodhaan itti jiraatu. Sirna kana jalatti kan miidhame hiyyeessaa fi nama dhugaa dubbatee dhugaaf jiraate sirnicha mormuudhas jedhaniiru. Mootummaa wayyaanee naannoo magaalaa Adaamaa kanatti ijaarsa seeraan alaa jechuun manneen namoota harka qalleeyyii diigaatti ture dabarsee abbootii qabeenyaaf kennuun isaa uummata gidduutti gumgummii guddaa uumuudhaan mata duree mormii biroo kaasuu ni mala shakkii jedhuun qaba jechuun OMN'tti himaniiru. Xumura irratti oduu biyya alaatiin Iraaq magaalaa Baagdaad keessatti haleellaa boombii dhaqqabeen namoonni 24 ajjeefaman. Haleellaa kanaaf gareen Daesh jedhamu kan Iraaq keessa maandeffate itti gaafatamummaa fudhateetiin jira. Badri Yusuuf gabaasa miidiyaalee garaagaraa haala itti aanu kanaan qindeesseera. Biyya waggoota dheeraaf wal waraansan bututtee Iraaq magaalaa Bagdaad keessatti dhohinsi boombii dhaqqabe lubbuu namoota 24 galaafate. Haleellaan bakkoota lamatti ta'e kun magaalaa Bagdaad daandiilee gurguddaa uummanni baay'inaan walitti dhufee bittaa fi gurgurtaa irratti gaggeeffatu keessatti.
Dhoohinsa duraa magaalaa Bagdaad naannoo Karaadaa jedhamutti dhaqqabeen namoonni 15 yoo du'an daqiiqaa muraasan boodas dhoohinsi biraa naannoo waajjira mootummaa ganda Shawaakaa jedhamu keessatti argamu cinatti taheen lubbuun namoota 9 caalaa galaafatamee jira. Ji'a kabajamaa Ramadaanaa kana keessa Iraaq keessatti haleellaan boombii daran hammaatee jira. Gareen fantaaleeyyii Daa'ish Iraaq keessa socho'u haleellaa dhaqqabee lubbuu namoota hedduu galaafatame kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jennee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isiniif dhiyeessaa turre kan hangammaa daawwattanidha. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fufuu hangama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.